Addunyaa keenya tan har'aa keessatti baankonni utubaa diinagdeeti. Akka ragaalee dhaabbilee maallaqaa addunyaatti addunyaa irratti baankonni gurguddoon 100 lakkaa'aman yoo jiraatan dhaabbileen maayikiroo faayinaansii immoo 100 lakkaa'amu. Baankonni baay'een namoota qabeenya dhiyeeffachuu danda'an qofa simatu. Kun immoo hiyyeeyyiin addunyaa irra jiraatan biiliyoonaan lakkaa'aman sirnaan ala taasisee jira. Gama birootiin baankoliin Islaamaa waggoota kurnan darban keessatti guddina ajaa'ibaa argisiisaniiru. Har'a addunyaa irratti dhaabbilee maallaqaa Islaamaa 500 ol kan jiran yoo ta'u, doolaara tiriliyoona 2.5 ol sochoosu. Baankonni kunniin baankota kaan irraa adda kan isaan taasisu sirna baankii dhalarraa bilisaa ta'uudha. Maallaqa irraa maallaqa argachuu osoo hin taane hojii irratti bu'aa fi kisaaraa waloon qooddachuu irratti hundaa'u. Hawaasummaan hiyyeessa gargaaruu fi daldala haqaa irratti xiyyeeffatu. Akka ragaaleen dhimma qabeenyaa irratti xiyyeeffatan mul'isanitti addunyaa keenya keessatti qabeenyi harka namoota muraasaa qofatti kuufamee jira. Baankonni Islaamaa hin taane sirna dhalaatii yookiin intirestii hundaa'anii doolaara tiriliyoona 180 ol sochoosu. Haa ta'u malee maallaqni kun hundi eessa jira? Ragaaleen Oxfam akka mul'isanitti sooressoonni addunyaa keessatti dhibbantaa tokko qofa ta'an qabeenya dhibbantaa 99 addunyaa jiru irraa hunda caalu harka isaanii keessaa qabu. Baankonni 100 addunyaa kana qabeenya doolaara tiriliyoona 100 ol ta'uun fudhatu. Garuu dhugaan lafa jiru kan nama gaddisiisudha. Baankonni kunniin dhibbantaa 80 hanga 90 liqii isaanii kan kennan daldaltoota gurguddoo fi warra investimentii qaban qofaafi. Hawaasni bal'aan hiyyeessi kan nyaata guyyaa dhabu, kan uffata dhabuu fi kan qarshii xiqqoodhaan jireenya isaa jiraachuu danda'u. Sirna kanaan hawaasni diinagdee gadi bu'aatiin jireenya isaa gaggeeffatu akka bu'aa hin qabneetti dhiibameera. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Hordoftoota kuusaa seenaa keenya akkam jirtu? Torban akkamisinii jira? Turtiin torbanii, maatiin, dalagaan, duniyaan, qe'een akkam? Addunyaan keenya har'aa qabeenya dhabuun osoo hin taane haqa qooddachuu dhabuun hiyyummaa keessatti dararamaa jirti. Sirni baankii idilee sooressaaf liqeessee duroomsaa, hiyyeessa immoo liqii fi dhalaan yookiin ribaan ukkaamsee rakkina keessatti rakkina ida'aaf. Haa ta'u malee waggoota 1400 dura amantiin Islaamaa fala onnee namaa qabbaneessuu fi diinagdee hawaasaa walqixxeessu fidee dhufe. Islaamummaan waa'ee maallaqaa yeroo dubbatu maallaqni meeshaa ittiin tajaajilaman malee meeshaa ittiin namoota gabroonfatan miti. Garaagarummaan beekumsaa fi gocha jidduu jiru bal'aadha. Tajaajilummaa hawaasa bal'aa fi qabeenyaan gadi bu'aa ta'eef dhaabbachuun tarkaanfii murannoo gaafatuu fi nama hunda biratti eenyummaa hin mul'annedha. Giddugala madaallii kanaatti namni tokko dhufee addunyaa madaalawaa hin taane kanaaf fala tokko uume. Fala baankota gurguddoo hiyyeessa dagatan dhiisuun amantii fi namummaa irratti hundaa'uun baankii hawaasa bal'aaf uume. Inni Piroofeesar Muhammad Yunus jedhama. Piroofeesar Muhammad Yunus nama barnoota diinagdeetiin sadarkaa PhD Ameerikaatti xumureedha. Barumsa qofa barsiisee galuu danda'a ture. Garuu onneen isaa maaliif beekumsi ani barsiisu hiyyeessa ollaa koo jiru hin fayyanne? Gaaffii jedhuun dhiphate. Inni beekumsa isaa barreeffama qofa irratti hin hambisne. Gara dhoqqee fi ganda isaa joobiraatti gadi bu'ee akkaataa amantii Islaamaa hiyyeessa gargaaruun dirqama jedhu. Yunus ammoo hiyyeessa gargaaruun diinagdee addunyaa jijjiiruudha jedhee amane. Karaa kanaan Muhammad Yunus baankii hiyyeeyyii isa baankonni gurguddoon danda'amaa miti jedhan dhugoomsuuf tarkaanfii jalqabaa fudhate. Mee amma jireenya namicha addunyaaf oolmaa guddaa oolee kana bakka dhaloota isaa irraa eegalle haa ilaallu. Muhammad Yunus kan dhalate bara 1940 biyya Baangilaadesh magaalaa Chittagong keessatti. Baangilaadesh biyya seenaa walxaxaa uummata baay'ee fi qabsoo hiyyummaa keessa dhufteedha. Yeroo Muhammad Yunus dhalate yookiin bara 1940 Baangilaadesh East Bengal jedhamti turte. Biyyi kun lafa qonnaa mijataa qabaattus hiyyummaa akkaan hamaan kan beekamtu turte. Baangilaadesh addunyaa irratti biyya lafa xiqqoo irratti uummata baay'ee qabduun beekamti.
Yeroo Yunus dhalatee uummanni ishee miiliyoona 40 hin guutu ture. Garuu bara 1970moota keessa gara miiliyoona 70tti ol guddachuun rakkina diinagdee ishee hammeessee ture. Diinagdeen biyyattii parsantaa 80 ol qonna irratti hundaa'a. Garuu lolaa fi hongee yeroo yeroon dhufuun oomishni qonna ishee barbadaa'aa rakkina garagaraaf ishee saaxilaa ture. Namoota keessaa dhibbantaa 80 ol hiyyummaa hamaan yookiin extreme poverty qabamuun guyyaatti doolaara tokko gadiin buluu turan. Baangilaadesh yeroo sana akka biyya abdii hin qabneetti addunyaan ishee ilaalaa turte. Haala akkasii keessatti Muhammad Yunus bara 1940 magaalaa Chittagong kan buufata doonii guddittii biyyattii taate keessatti dhalate. Maatiin isaa daldala warqee keessa waan turaniif Yunus carraa barnoota gaarii argateera. Barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa Chittagong keessatti erga xumuree booda gara yuunivarsiitii dhaqaa imale. Achittis barnoota diinagdeetiin yookiin ikoonomiksiin baachilarii fi maastarsii isaa fudhate. Yunus nama barumsa qofatti gadi jedhu osoo hin taane dargaggummaa isaatti sochii Scout yookiin ammoo sochii dargaggoota idil addunyaa kan leenjii barsiifata gaarii, naamusa, dandeettii dhuunfaa fi tajaajila hawaasaa irratti xiyyeeffatu keessatti hirmaachuun addunyaa waliin wal beekuu jalqabe. Bara 1965tti carraa barnoota PhD Fulbright Scholarship argachuun gara Ameerikaa Yuunivarsiitii Vanderbilt imale. Inni dinagdee guddina addunyaa yookiin Economics Development keessatti qaxxaamura beekumsa argatus onneen isaa garuu hiyyeeyyii Baangilaadesh ganda keessa jiran waliin turte. Bara 1974tti beelli hamaan Baangilaadesh rukute. Yunus beekumsa Economicsii inni Yuunivarsiitii keessatti barsiisuu fi dhugaan lafa jiru wal faana isaaf deemuu dide. Guyyaa tokko ganda Joobraa jedhamtu keessa utuu deemuu dubartii tokko kan leemmanaa irraa oomisha adda addaa hojjettu argate. Dubartiin kun leemmanaa bituuf daldaltoota irraa liqeeffatti. Dhalli isaan irraa fudhatan garuu hamma bu'aa ishee hunda fixuun ture. Yunus gaaffii tokko gaafate. Dubartiin tun hiyyummaa jalaa bahuuf mallaqa meeqa barbaaddi? Deebiin isaa nama ajaa'ibaa. Doolaara tokkollee hin guutne. Yunus namoota 42 ganda sana keessa jiran kan daldaltootaan saamaman sassaabee doolaara 27 qofa kenneef. Dubartoonni sunniinis liqaa sana kaffalanii bu'aa guddaa buufatanii amanamummaa isaanii agarsiisan. Yunus gara baankota gurguddoo dhaqee dubartoota naannoo kanaaf liqeessaa jedhee gaafachuu eegale. Baankonni garuu isaan wabii hin qaban, hin amansiisan jedhanii deebisaniif. Baankilee garagaraa biyya isaaniitti argaman hunda gaafatus deebiin tokko ture. Innis isaan wabii hin qaban, hin amanamanis kan jedhu qofa ture. Yunus mormii kanaan utuu abdii hin kutin bara 1976tti piroojaktii Grameen Bank hundeessuuf sochii eegale. Yunus bara 1976 irraa eegalee waggoota 7 utuu hin nuffin tattaaffii godheen dhumarratti bara 1983tti mootummaa Baangilaadesh irraa hayyama argachuun Grameen Baankii akka baankii dhuunfaa walabaatti hundeesse. Akkaataa baankonni kaan hojjetan irraa faallaa godhee baankonni sooressaaf liqeessu, inni hiyyeessaaf, baankonni dhiiraaf, inni dubartootaaf. Muhammad Yunus social business jedhee waan waamu sirna haaraa uume. Grameen Baankiin tajaajila addaa dhiyeesse. Liqeeffattoota keessaa parsantii 97 dubartoota. Sababni isaa dubartiin mallaqa argatte maatii ishii hiyyummaa keessaa baasti waan ta'eefi. Waraqaan wabii hin jiru. Amanamummaa hawaasaa irratti hundaa'a. Ajaa'ibni guddaan dubartoonni kunniin liqii isaa kaffaluun baankota gurguddoo addunyaa caalanii argaman. Hojiin isaa kun Baangilaadesh keessatti hiyyummaa hir'isuu qofa osoo hin taane dubartoota diinagdeen of danda'an miiliyoonaan lakkaa'aman uume. Kunis bara 2006tti Muhammad Yunusii fi Grameen Baankiin waloon badhaasa Noobeelii nageenyaa akka argatan taasise. Badhaasni kun hiyyummaan nageenya addunyaadhaaf yaaddoo akka ta'ee fi maayikiroofaayinaansiin hawaasa deeggarsa barbaaduuf tajaajilarra yoo oole fala nageenyaa ta'uu isaa mirkaneesse. Baankiin Grameen waggoota 40 dura ganda xiqqoo keessatti akka yaaliitti eegalame. Har'a dhaabbata mallaqa addunyaa keessa qooda qabuu fi utubaa diinagdee Baangilaadesh ta'ee jira. Ragaaleen dhiyeenya kanaa akka mul'isanitti Grameen Baankiin har'a miseensota miiliyoona 10 ol qaba. Isaan keessaa
dhibbantaa 97 dubartootaadha. Baangilaadesh gandoota 80,000 ol jiran keessatti damee 2,500 ol qaba. Kana jechuun gandoota Baangilaadesh keessa jiran dhibbantaa 80 oliin ga'eera jechuudha. Ajaa'ibni guddaan waggaa 40 boodas hin jijjiiramne. Hiyyeeyyiin liqeeffatan dhibbantaa 98 ol liqii isaanii yeroon deebisu. Kun baankota gurguddoo addunyaa irra jiran hunda caala amanamummaa guddaadha. Baankichi har'a liqii daldalaa qofa osoo hin taane ijoollee maatii hiyyeeyyii barumsa olaanaa baratan kumaataman lakkaawamaniif liqii ni kenna. Namoota manni irraa jige yookiin mana sirrii hin qabne liqii ijaarsa manaa ni qopheessa. Namoota kadhatanii bulaniif liqii dhalaa yookiin intarestii hin qabne kennuun akka isaan hojii xiqqaatti galanii kadhaa dhiisan gochuun hojii boonsaa hojjechaa jira. Har'a Baangilaadesh biyya uummata miiliyoona 170 ol qabdudha. Hiyyummaan parsantii 80 irraa gara parsantii 18tti gadi bu'eera. Guddinni diinagdee ishee waggoota kurnan darban keessatti dhibbantaa 6 hamma 7 guddachaa jira. Har'a Baangilaadesh oomisha uffataatiin addunyaa irratti lammaffaadha. Hiyyummaan uumama rabbii miti. Inni dogongora sirna nuti uumneeti. Sirna baankii hiyyeessa dhiibuu fi sooressa qofa simatuun kan dhufe malee hiyyeessi dandeettii dhabee miti. Baankonni gurguddoon waraqaa wabii gaafatu. Yoonus garuu wabiin koo amanamummaa namummaati jedhe. Namni carraan yoo kennameef hiyyeessi kamiyyuu hojjetee dandeettii ofii jijjiiruun akka danda'u nutti mul'isa. Hiyyummaa keessaa bahuuf harki dubartootaa mallaqa yoo qabaate maatiin ni jijjiirama, ijoolleen ni baratu, hawaasni ni utubama. Jijjiiramni guddaan addunyaa kana madda tokkodha. Innis namicha danda'amaadha jedhee ka'e tokko. Baay'een keenya yeroo baay'ee ani nama tokko qofa hiyyummaa addunyaa kana maalan godha? Rakkina hawaasa koo akkamiin hiika jennee gadi of qabna. Garuu dhugaan jiru kanarraa faallaadha. Deeggarsi mallaqaa doolaara 27 qofaan eegalame har'a jireenya miiliyoonotaa jijjiiree jira. Yaanni ganda xiqqoo Joobraa keessatti dhalate har'a dubartoota addunyaa guutuu utubee jira. Humna nam tokkoon ati nama tokko qofa ta'uu dandeessa. Garuu ati hundee jijjiiramaati. Akkuma bishaan tokko galaana keessatti dambalee uumu tarkaanfiin ati har'a rakkina naannoo keetii hiikuuf fudhattu bor addunyaa guutuu irratti dhiibbaa uumuu danda'a. Muhammad Yunus beekumsa PhD isaa uffata godhatee kutaa keessatti nafne gara hawaasa isaatti gadi bahee mormii deeggartoota dhalaa dura dhaabbatee kolfi baankota gurguddoo isa hin kuffisne. Sababni isaas inni mul'ata qaba ture. Har'a hiyyummaan beekumsa dhabuun yookiin rakkoon hawaasummaa naannoo keenyatti mul'atu nu hin kuffisu. Nu haa kakaasu. Dandeettii qabnu beekumsa arganne yookiin qarshii xiqqoo harka keenya irra jiruun waan tokko haa eegallu. Bakka rakkoon jirutti fala haa uumnu. Bakka doqni dhuunfatti namoota miidhaa jirutti amantii fi haqaan hojjechuuf haa kaanu. Nuti har'a yookaan bor seenaan keenya akka Muhammad Yunus kanatti addunyaa onnachiisuu danda'a. Addunyaan nutti hin dhuftu. Nutu gara addunyaatti gadi baha malee. Kabajamtoota hordoftoota keenya kuusaan seenaa keenya har'aaf qabanne kana fakkaata. Amma torban dhufu walitti deebinutti nagahaan nuuf tura. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.